Tunillee obboleetti matiyyaa namni rakkate tokko isiin tun mee mana hin qabdu nama hin qabdu mala hin qabdu akkam akka taatu sila nagaan mana ni qabdi agasan haa tolullee baatu mana tolfatte agasan ni qabdi bakka ciitu ni qabdi waan nyaattu ni qabdi homaan jettu jechuudha. Alhamdulillah galata rabbi isillee rabbiin nagayaan hiikee fayyiteellee waa takka wantummaan isiin miidhamtu jiru namni bar rabbi yoo qabaate waa takka ayyuun ta'u garuu mootu sila Abdallaan cinaa dhaabbate kanarra rakkachuun malaayu irra kan garuu liina maaliifuu rabbi waa hundaa laaffiseef jechuudha waa hundaa akkuma isii laaffise kana nullee haa laaffisu keerii allee inshaallah ni baasa akkuma ati jette boruu ni deema amma maali beeta ati hagana ol jechuu kee eegu jira malee ani keerii bira ni deema si galeem ati mootu ulaa kee keerii ni baasa. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirjitu daawwattoota keenya bakka jiraatan isin jecha nageenya kee kan irraa ka'e bakka jirtan isin argamu isin jedha kun akkuma gartan jechuudha amma baanee jira jechuudha liinallee nagaa rabbi hiikee jira. Alhamdulillah galanni rabbi hin badini kuno akkuma gartan liina kuno isinillee nama nagaumaan rabbiin isii hiike jechuu du'aayii qabdi isinillee du'aayii godhuufi jirtan na fakkaate waa takka kuno amma kuno sa'a meeqa amma sa'aatii kun sa'a 4 meeqa halkan keessa amma galu jirra jechuudha inshaallah manallee yoo gartee qajeellee isinii waraabna jechuu viidiyoo immootu namoonni hedduu mucattii san ofirraa eegi jechuu jirtanii akkasii jechuu daawwattoota keenya namni hedduu immoo Asiyaadha jechuu jirtanii nama Asiyaa intalli sibiri jirtu sun Asiyaadha jedhu jira Asiyaan silaa akkana nu bira dhuftee nu bira teettee bareedami siireenyaan maal gootii gaara keessaa galteetiin dhufteetiin asitti dhaqabuuf yaaddi magaalaa keessa hin seentu isiillee maaliifuu bakki tun bakka mootummaati walumaan nu qaban malee nu guutuyyuu nu dhiisan jechuudha ni sodaatti ni beeyti bakka kana shayxaanitu akkasii jechuudha garuu mootu liinaa rabbiin nagaan hiikee jira warri rabbiin nagaa naa hiiku jettanii du'aayii koomenti jalatti barreessitanii du'aayii godhuuf jettanillee rabbiin nagaan hiikeen isinii jedhaa taane mootu manatti illee yoo galle viidiyoo isinii waraabna amma maaliif wanti mijjatu taaksii xiqqoo takka qabannee achi keessa taa'u jirra jechuudha qajeellotti viidiyoo isinii waraabuu hin danda'u akkasiin isinii jedha ammaayyuu namicharraa as qabeetiniin akkasitti viidiyoo tana isinii waraabuu jira daawwattoota keenya qajeelloon immootu ilmooliinallee laaltanii rabbiin si haa guddisuuf akka mubaarak haa ta'u dhalaadha misaliina dhalaadha jettee tunillee immootu ta'a akka mubaarak hin gartanii jirtanii isinuu viidiyoo irratti waan inni dalagu gartanii jirtanii akka nama yaada qabuutitti nama cinaa dhaabbata jechuudha inni xiqqaan kun waaqa ammaa na wajjin halkan na wajjin taa'ee kun amma laala mubaarak diina maal fidde nunnu kun liina nunnu fiddee jedhaa jira jechuun nuyyoo argeeti kam godhoo dare adamma kam godhoo dare furadha la Abdallat hin kennite hin kennin Abdallat ayya Abdallat hin kennu jedheni furadha jedheni nunnu liina nunnu naa fiddee naan jedha baraka kaatati akkasii inshaallah rabbiin nagaan hiike akkuma gartan kana keerii allee immoo ni baafna wallahi wanti an keerii akkasi dhiiseetiniin gara liina deebi'eef jechuudha isiin tun bakka malee jirti akka malee jirti illee namni isii cinaa dhaabbatu hin jiru jechuudha sanumaaf cinqamee taa'ee mubaarak lafa dhooyta cinqameetiniin osoo keeriyaa rakkoo san keessa jirtu isii cinaa wanti dhaabbadheef liinaan nama bakka meeqatti rakkoo meeqa keessaa nu baase rabbi wajjiin dawaa meeqa naa kenniteetiniin bakka meeqatti nallee fayyifte jechuudha saniifuu isiin tun amma namni isii cinaa dhaabbatu namni tokkollee hin jiru obboleettillee bakka kanatti gargaaruu didde maaliif jennaan obboleettiin duraanumarraayyuu baatee akka isiin Abdallarraa ilmoo argattu yookaan isii fi Abdallaan akka wajjin jiraatan hin feetu isaan addaan diiguuf sababni isiin dawaa isii kennituufis akka isiin Abdallatti hin deebineef gargaarte Abdallaan akka miidhamee yookiin isiin addaan ba'u akkas feeti saniif gargaarte amma mootu ilmoo Abdallaa arguu fedhu jechuudha isiin
namnummaan cinaa dhaabbatu tokko dhabamnaan kalaas isiin gaggabdee naan jedhe mubaarak imman daa'imtummaan isin gartan kun jechuudha. Isin xiqquma naa dawwaltee dubbachuu dadhabde sammooda yoon fiigee makiina mushawwara qabatee dhufu isin gaggabdee akkuma garre Mustafaa Huseennan mana yaalaa Huseennan akkuma mana yaalaa Huseenten rabbiin nagaan hiikee jechuudha. Amma kun kara manaa deemutti jirraa galata rabbi. Abdallah viidiyoo tana ni argita jedhee yaada. Jaartiin teellee kun rabbiin nagaan hiikee akka keetti fi miti akka rabbiiti. Namni ka jiraatun ilma namaatiin osoo hin taane rabbumaaf jiraata. Silaa akka keetti fi asuun geettu garuu rabbiin nagaan isii hiike. Diina baga gammadde kan ammallee irra deebisa. Ammallee irra deebisa. Yaa wallahi wajjumaan baga gammadne. Amma mana sanillee silaa sii jijjiiree natti tola beete anillee ammaaf mallaqa waa takka harkaan qabu. Achum bara Abdallah ni beeytame achumattu iyyuu sitti dhufuuf deema amma viidiyoo tanallee yoo argan viidiyoo matanaayyuu waraabuun feene garuu mootu Abdallaan kun dhiira moo inni maali namni hunduu baruuf rakkoo inni keessa jiru tana agartee waan inni dalagu jiru tan sii akkana jirtu tana dhiisee badhee keessa gaara keessa deeme sanuu intala siirii saniin ansi fuudhaa sababa san si jala dalagaa jedhan. Maashaallah akkanumatti uf jabeessi akkuma uf jabeessu jirtu kanatti maashaallah wallahi uf jabeessu jirta. Rakkoon beeyta namni keessaan baan hin jiru rakkoo keessaanii baataa mallee waa takka ayyaana. Wallahi. Akkas jechuu daawwattoota keenya kun akkuma gartan mana liinatitti gallee jirra. Kalee immoo halkan gallee viidiyoo illee isin hin waraabne jidduu irraa waraabee cinaa yeroo galuuf deemnu jechuudha. Jiddumaan dhaabee namtichaan mushawwara qabannee karaa manaa deemnullee ni sodaate karaa malee nuun deeme jechuudha. Magaalaa kana keessatti illee qaba jira waan ta'eef sanumaaf viidiyoo qajeelee isin hin waraabne mana yaalatitti illee viidiyoo isin waraabuu hin dandeenye oluun an seensifne jechuudha. Amma kun manatti gallee liinan kun akkuma gartan nagaa rabbiin hiikee jira. Nuun isii lakka mubaaraka baanu nagaa qabdii jechuudha. Abdallaan immootu akkuma waliin beeynu waan inni itti jirullee argitanii jirtanii mee silaa inni manuma kana iyyuu tolchee fi silaa liinan bakka kana ciisuun qabdu jechuudha daawwattoota keenya. Garuu inni isii tana akkanatti dhiisee tabiraatiin si fuudhaan sababa san si jala dalageetiniin Yuusufiin faallee miidhu jira jedheeniitiniin isii wajji haasa'u jira jechuudha. Mee dhimma san keessaa bayeetiniin nagaan jaartii ofiitti galee ilmoo ofii yoo guddifate maal isaa qaba. Akkas jechuudha daawwattoota keenya silaa inni mana isaatitti nagaan galee ilmoo isaa guddifachuu qaba jennaan badhee keessa deemee waan biraa dalagu jira jechuudha. Maaliif jennaan liinan yoo taate liinan duraanillee Abdallaa fuudhuu feenaan anasii jira fuudhii maaree Fooziyaa dhimmi Fooziyaa isa ariisise maali? Waan isaa gartee biraa deemte jechuudha Fooziyaa ammaanu Abdallaa. Immootu liina garuu akka isaatti fi miti akka rabbiitiif isiin nagaan hoffoltee jirti mana isiitti illee galtee jirti jechuudha. Kun akkuma gartan kana waa takka wallahi waa takka mataan hin dhukkubne galanni rabbii hin badini. Anillee immootu keeriyaa gaaratti dhiisee wanti ani liinaa cinaa dhaabbadheef namni isii cinaa dhaabbatu takka illee hin jiru. Immootu intala hambaa Aasiyaadha jettanii intala hambaa ajjeesee oole san isintu itti gaafatama. Akkasii miliina. Shakkee jechuudha yoo ani huccuu irraa fuudhu intalli tama nagayaatti jaartii namaati sanu na aartee har'a biran dhufne kuno kophaa isii taa'u jirti jechuudha. Amma silaa keeriyaadha taan biratti dhiisu keeriyaallee akkuma waliin beeynu bakka isiin jirtu argitanii jirtanii. Inni hedduulleen immootu komentii jalatti keeriyaa dhiiftee liina cinaa dhaabbattaa nama jedhu argee komentii jala barreesse jechuudha. Maaliif jennaan liinaan nama bakka rakkootitti nu cinaa dhaabbate anillee akka fayyu goote ammallee immootu siistama ittiin keeriyaa baafnu dawaa hedduu naa kenniteetiniin na gargaaru jirti. Uf durattillee na gargaartii waan itti amanuuf jecha kana godhee jechuudhaan jechuun isi tunillee obboleetti matiyyaa namni rakkate tokko isiin tun mee mana hin qabdu nama hin qabdu mala hin qabdu akkam akka taatu sila akkasii liina maal jettameeti waa'ee Abdallaa kanarratti. Maalin jaga kuma sittin dhiyaanne natti sittin deebine ayya akkuma sittin deebine firraa eegaa isinillee anamma deemee dawaallee fidee isinii wajjin dhaabbachuu akkasii alhamdulillah garuu isiin nagaan hiikattee kun akkuma gartan kana gartanii miti
isillee namallee wanti jechuu jirtu Abdallaa ofirraa eegaa anillee ofirraa eegaa jechuu jirti amma Abdallaa abee taliina nurrallee anarrallee jechuudha siika ofirraa eeguu qaba Abdallaa yoo barbaade dhufeetu ilmoo tanaayu si jala fuudheen awwaala mucaan mataa hin dalagu ati amma dawaa fudhattee miti fulaatee guutuu dawaa itti godha kanan sitti hin seenu sun intalli siirii addaatiin deemtille shayxaana ni beeytame Raine gante si daran dawa gotuun qabame badayti. Isin si gargaarti xiqqoo bakka ati ilmoo Abdallaa dhalte kana garteem hin feetu na fakkaate bakka sanitti xiqqoo si ceemite malee duraayyuu isin gargaaru jirti jechuu obboleetti Liina gargaarutti jirti garuu amma alhamdulillah isinleen rakkoo jalaa baate rakkoon guddaan isin nagaan hiikkatu kana malee silaa akka Abdallaatiif isin ka maraattuyyuu garuu rabbiin isii dhaqqabee jira nagaan mana ni qabdi agasan haa tolullee baatu mana tolfatte agasan ni qabdi bakka ciiftu ni qabdi waan nyaattu ni qabdi homaan jettu jechuudha Alhamdulillah yeetindeehu. maal ni fe'amte Nagoma kana godhamte. Abdallaa viidiyoo tana ni argita jedhee yaada jaartii teellee silaa bira dhaabbattee bakka kana tooma feetayyuu yoo taate isin tun jaartii teeti waan isin keessa jirtu kana ni argita rakkatte anuuyyuu jechuudha namni bira dhaabatu hin jiru jennaan obboleettiiti je isin biratti gate osoo isin akkasi dararu jirtan osoo ati boollatti darbii jettuun feesaniin jechuudha fiigee dunuunfadhee osoo qalbiin biraan deeminnaan jettu asit dhufeetiniin isii cinaa dhaabbadhee isii ciniinfattu tana argee isin tunillee obboleettiitiyya jedhee keeriyaa akka isin waan goone ni beeka na sodaachiftanii ana harka keessa galfachuudhaaf malee isin keeriyaa hin miitan ni beekan akka isin miitanillee hin fageessin muudiin irra qabachuuf deemtanii jechuu jechuudha. Amma keeriyaa biraan baasnee mira isaan bira dhiisteetuma dhufte. Keeriyaa yoon baasnee Liinaatillee irra dawwaltee gaggabde jennaan nama lubbuu lamaati isin tun ani galata Abdallaa yookaan immootu nama biraa irraa eeggachuu osoo hin taane rabbi irraa galata ni argadha jedhee isii cinaa dhaabbadhe malee obboleettii tiyyallee wallaaletii miti jechuudha daawwattoota keenya garuu namni rakkoo hamaa keessa jiru isii tana ciniinfattuudha yeroo sanitti jechuudha namni isii boru deemi ayya baasi anuu deemuu dabara amma haguma tanaa yoo gartee miti kalaasatillee nagaatti tarte akkasi alhamdulillaahi galata rabbii isillee rabbiin nagayaan hiikee fayyiteellee waa takka wantummaan isiin miidhamte hin jiru namni bar rabbi yoo qabaate waa takka ayyuu hin ta'u garuu mootu sila Abdallaan cinaa dhaabbate kanarra rakkachuun malaayyuu irra kan garuu Liinaan maaliifuu rabbi waa hundaa laaffiseef jechuudha waa hundaa akkuma isii laaffise kana nullee haa laaffisu keeriyaallee inshaallah ni baasa akkuma ati jette boruu ni deema amma maali beeta ati hagana ol jechuu kee eegu jira malee ani keeriyaa bira ni deema sigalem ati mootu hulaake rakkoon qabu barsan manni beekta an ulaati yakirraa hin eegeysay daruurii keeriyaa baasi keeriyaa ni baasa ati dawaa kaaniin illee naa kenne jechuudha waan afi dawaa guutuu naa kenni ummanni siirii natti godhee ana bira deebisuu fedha beete dawaa naa kennita akkasi jechuudha daawwattoota keenya kalee jiddumaan addaan kute jechuun viidiyoo tana walirra qaxxaleetiniin isinii gadhiisuuf deema kalee maaliifuu naa mijjatu didee halkan gallee gallaan illee isiin ni dadhabde kalas viidiyoo illee waraabuun natti hin tolle jechuudha achumaan illee dadhabee gadi ciise inshallah viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa turaan isiniin jedhaa du'aayi nu godha daawwattoota keenya